namni waan kan dubbate Bethlehem intalli jedhamtu beetii show Bethlehem taaffesee LTV televizyinii jedhamu irratti sagantaa dhiyeessaa turte beetii show kan jedhamu achiin duubatti yuutuubii qabdi. Beetiin hiriyaa Jawaarii turte. Jawaar wajjin baay'ee deemti. Jawaarii baay'ee dhiyaatti hariiroo gosa qabanii waan gariirra haasawaan barbaachisaa miti. Amma dallansuu illee qabdi naaf fakkaata. Garuu irri caal wanni ishiin amma haasawaa jirtu kun Jawaar dandeettii hin qabu, Jawaarii hinaaftudha, Jawaar kijibaadha, Jawaar nam sirne qabu miti, Jawaar akkasii miti, Jawaar akkasii, Jawaar suni jette waa'ee Jawaarii hedduu haasofte. Wanni kun cuftinuyyuu dhimmi Jawaar kaasaa jiru. Jawaar waan ishee hin dubbanne, hariiroo namaa hin dubbanne, hariiroo dhuunfaa hin dubbanne. Jawaar Muhammad imaammata biyyi suni bulchiinsa biyyi suni waraana biyyi sammiidhaa jirurra dubbatee rakkoon kun furachuu qabda biyyi dandamanaa jechaa jira. Isaan ammoo nama akka beetii kan bobbaasanii beetiin ammoo wanni ishiin beektu nama xiqqeessu, nama busheessu tokko nu amma garas deemnee waa'ee Jawaarii kana kan jettee sun jettee jedhee dubbachuulee hin barbaachisnu. Waa'ee Jawaarii kanaan dur waan hedduu dubbattetu turte. Beetiin gaafa as dhuftellee Jawaarii wajjin waliin turte gaafa suni food soldier Jawaarii Igreenya jaldeemtu Jawaarii jala deemtu turte. Onnilleen ulfafannisaa ture gaafa suni achilleen dubattuu Finfinneellee baay'ee walitti dhiyaatanii waan adda addaatu ture. Mufannoota hin qabdi garuu hariiroon isiif Jawaarii jidduu jiru qabbanaawaa bushaawaa dhufe maal jennaan anuu mataan kiyyanii hoggansi mootummaa Itoophiyaa guddaan tokko na bilbilee namni xiqqoo quuqama qabu. Bethlehemin intalti jedhamtu kunini beetini basaastudha. Jawaar Muhammad ittimi intal kan ofirra eegi jedhinaan jedha mataan kiyyine. Ani nami naan jedhe nam tokko miti nam lama naan jedhe tokko har'a jechuun as jira tarii na dhagaahullee danda'a. Nama hariiroo waliin qabu kaan ammoo nama guddaa mootummaati. Namoonni biltsiginnaallee deeggaru ammoo Abiyyiif Jawaariin akka wal balleessan wal dhabanii hin fedhu. Qalbiin Jawaarii fedha ammoo garaaf Abiyyi jaalachaa nam jiru tokko Beetelihemii kan ofirra eegii jedhini beetii kan ofirra eegii jedhini bakka akkasittuu argee waan jiru natti hime jechuudha. Beetiin ammoo anu yeroo an beekutti Jawaar faalle birin dhufti warra biltsiginnaa hedduu bir deemti. Nam hedduutti waan kan natti hima. Gara lachuu fakkaate Jawaar sunillee argee ofirra xiqqoo fageessuu akka jalqabetti dubbatama. Fedhii gos birallee Jawaar irraa qabdillee waan sun irra keessa deemee haasawuun barbaadu. Kanaaf wanni beetiin dubbattee wanni kun cuftinuu akka jiru haa hubatamuuti. Wanni kaan ammoo ka beetiin gabbaatti dubbatteef dhugumaanuu jibbeensa Jawaar Muhammadii qabaatte miti. Jawaar jaba, Jawaar beekaa, Jawaar deebii gaafiif deebiis wajjin godhuun qormaata. Jawaar nama jijjiirama kan keessattuu gahee qaba sultan nama jijjiirama iyyuu uumee jettee waan Jawaar jedhu sun cufaayyuu dhaadheessaa faarsaa turte. Yeroo sun Jawaar birattuu jaalatamuu fi Jawaar birattuu fudhatamiinsa argachuu fi nama carraaqaa turte. Gaafa ishiin beetii showuun sanini LTV'n cufamillee Jawaar GoFundMe hundayyuu walittuu qabsii akka godhamuu fi karaa daraja hawaasifaatiin akka isheen gargaaramtu GoFundMe'n akka banamuu fi godhamee namni hedduun maallaqa kennaafi ture. Beetiin kunin hariiroon isheen Jawaarii wajjin qabdu hariiroo wal xaxaati. Tarii waan adda addaatiif Jawaar feetee san hundaayyuu hin argannee dallansu dhuunfallee waan hedduullee qaqqabdi. Achiin dubattuu gaafa Jawaarii hidhameen dubattuu guutumaa guututti Jawaar dhageettii qabaachuu danda'a. Jawaar irraa dhuunfaa waa akkasii argachuu danda'a jettee kajeelaa turte sun hunduu akka hin taane argite. Guutumaa guututti gara faallaa warri Jawaarii deemtee waan beektu haasawaa turte. Anu sagantaa kiyya yeroo duraan irratti waan beetii dubbadhee ture. Hariiroo Jawaariitii fi beetii wal qabatee maal akka fakkaatu namni Jawaarittu akka malee dhiyaatu guma saqqataa hin beektanii guma saqqataa Jawaar bira nam dhabamuu miti. Hariiroo hedduu qabanii bakka hojii inni hojjetullee haala mijeessuu keessatti Jawaarii waliin hidhamuu keessatti Jawaar Muhammadii waliin jiraachuu keessatti simannaa Jawaarii keessatti gumaan nama akka malee adda durummaanii odeeffannoo Jawaarii kan yeroo Finfinnee sun beekuu danda'u. Akka nu gaaf Jawaar turreetti dhiyaannu Finfinneetti ammoo namni isattu dhiyaate gumaa saqqataa faati. Namni Jawaarittu dhiyaatu abbaa cabsaa Girmaa Guutamaa faati. Namni Jawaarittu dhiyaatu ijoollee miidiyaa kan waliin hidhamtee fi ijoollee jechuun Ameerikaa irraa deemte Yaaspeer Tasfaayee faati. Namni Jawaarittu dhiyaate jechuun yeroo gabaabduufillee biyya deeme nama akka gurbaa Andu'aalem